Abdi maal ta'e? Maal ta'ee mootummaa fudhatee mana yaalaa kan keessa turanii beekaman isaa isa keessa kanumatu jira kaawwanni ta'e wanni biraan jiru. Hin qabanii? Yaa dhaqanii qaban goota mana yaalaa keessatti goota keessatti dhaqanii qaban mootummaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi tu iyyuu. Waan baay'ee takka nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo. Egaa mucaan kun ji'oota dheeraadhaaf akka hospitaala keessa ture. Miidhama isaati immoo namoonni baay'een hin beektanii. Egaa ji'oota dheeraadhaaf hospitaala keessa ture. Yeroo dhiyoo kana ammoo hospitaala keessaa illee bahee mana sheeka tokkootitti deemee achitti ijoolleen dhaqanii ilaalanii baay'ee takka namoota faana yemmuu inni akkasitti walitti dhufee rakkoo isaa sana dhiphina isaa sana xiqqoo irraa boqonnaa fudhatu baay'ee takka nu gammachiisee ture. Egaa immoo gara mana yaalaatti deebi'ee osoo inni yaalamaa jiru mana yaalaa keessatti egaa amma itti dhaqanii raawwatanii qabanidha kan isaan jechaa jiranii. Mucaan kun akkuma beekamu biyya Saawud Arabiyaa keessadha kan inni jiraatu. Egaa akkuma beekamu biyya Saawud Arabiyaa keessatti maashinaatu luka isaa irraa muree ture. Egaa ji'oota dheeraadhaaf darbee keessa viidiyoon isaa akkasuma immoo maal akka inni ta'e sooshaal miidiyaa kanarra deemaa ture. Haa ta'u malee amma kunoo akkasittiin qabamee raawwatee jira jechaa jiranii. Mucaan kun durumayyuu miidhama guddaa keessa jira. Luka isaa dhabee fayyaa isaa dhabee ammas immoo deebi'ee dhaqee yemmuu qabamu kanatti baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee takka miira keessa nama galcha. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo sooshaal miidiyaa irratti argamtan cufti keessanuu mucaa kana bira dhaabadhaa sagalee ta'aa fi akka inni atattamaan gara biyya isaatti galee yaadichi isaarree itti fufuuf akka inni ta'u bira dhaabadhaa sagalee ta'aa fi tokkichi keessanuu xiqqaa fi guddaan mucaa kana bira dhaabadhaa. Akka mana hidhaa sana keessatti mucaa kana yeroo kanatti waa baay'eetu isa barbaachisa. Hospitaala keessaa bahee mana hidhaa galuu miti. Hospitaala keessa jiraateyyuu qoricha adda addaatu isa barbaachisa. Kanaaf iyyuu jechuudha xiqqaa guddaan akka sooshaal miidiyaa fayyadamtanii sagalee galaa jiruuf dhiifama naa godhaa. Obboloota koo dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'amee jira jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dura lutti isaa murame sana ani viidiyoo isaa irraa waraabame jechuudha. Mucaan kun baay'ee takka na gaddisiise. Baay'ee takka akkaataan inni lutti isaa itti murame bakka himmoonni dhufee sooshaal miidiyaa irratti guyyaa duraa sana himatu baay'ee takka bakka baay'ee takka isa wajjin taa'ee bu'aa ture. Kanaaf iyyuu jechuudha namoonni baay'een immoo jechoota baay'ee kan jedhu hin jira. Osoo wanta maal takka jedhame achirraa hin hubatiin maal takka jedhame hin argin jechoota baay'ee kan jedhan baay'eetu jira. Garuu immoo mucaan kun jalqaba hanga dhumaatitti yemmuu ilaallu baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha waa'een isaa. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan mucaa kanaaf sagalee ta'aafiti. Akka inni mana hidhaa sana keessaa bahee gara biyya abbaa isaatti galuuf bira dhaabadhaa. Rabbiin gaditti isin bira dhaabadhaa. Rabbi isaa gargaaru, rabbi isa biraa dhaabatu. Egaa akka jechaa jiranitti gaama namni tokko yoo jedhu lama jedha beektanii. Maaliif wanti ijaan argitanii ofii keessanii bira jiraattanii dhageessanii fi wanti namarraa dhageessan tokko miti. Amma akka jedhanitti mana hidhaatitti mana hospitaalatti dhaqanii raawwatanii warreen mootummaa qabanii eessan akka deeman hin beeknu. Mana hidhaa galchan ta'e mana maalii galchan ta'e bakka inda qalbii wayiitti haasa'u jechuudha beektanii. Lubbuun namaa qalbiidhuma ta'e irratti qallada namni. Akka qalbii wayiitti haasa'u jechuudha. Kanaaf iyyuu isin wanta kana gara fe'etti iyyuu ta'u sagaleen baay'atee mucaa kanaaf yoo sagaleen baay'atee fi mucaan kun immoo lafti inni jirus
qabanii eessa akka geessanii hin beekama hin barama jechuudha. Kanaafiyyuu biliis xiqqaa guddaan keessa warreen sooshaal miidiyaa fayyadamtanii mucaa kanaaf sagalee ta'aafidha. Bakki inni jirullee eessa akka ta'e akka baramuuf warreen immoo Saawud Arabiyaa keessa jirtanii mucaa kana to'annoo godhaa eessa akka inni jiru batalee warreen waraqaa qabdanii akkasuma deddeemuu dandeessa warreen mootummaatti dhiyeenya qabdan mucaa kanaafi sagalee ta'aafi gaggaafadhaa achi keessatti fuudhanii eessa akka geessan maalirraa akka inni jiru. Mucaan kun mana hakiimiitii bahee raawwatee qoricha malee jiraachuu nama danda'u miti nama luka isaa dhabeedha. Qaama isaa nama dhabeedha. Kanaafiyyuu jechuudha. Yeroo kanatti waan baay'ee ulfaatudha jechuudha. Baay'ee ulfina guddaa baay'ee ulfaataa irratti. Kanaaf namoonni baay'een keessa warra achi keessatti argamtan mucaa kanaaf sagalee ta'a. Mucaa kana bira dhaabadhaan isiniin jedha. Akkasii gaafa